Waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuu beeksise. Bakkeewwan injifannoon itti argaman zooniiwwan giddugaleessaa fi kibba Oromiyaatti akka ta'es himee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhatee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka addaa Yaayyaa Haroo jedhamutti lolaa tureen ajajoota waraanaa olaanoo 3 dabalatee loltoonni mootummaa 20 ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu himee jira. Warreen madaa'an hospitaalota Dagam, Kuyyuu fi Fiicheetti wal'aanamaa jiru jedhame. Kaleessa immoo aanaa Kuyyuu bakka addaa Uyyuu Cabaree jedhamutti lolaa tureen loltoonni mootummaa 20 siqan ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu himanii jiru Odaa Tarbii. Guyyaa lama dura ammoo godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa Sulultaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 16 ajjeesee 25 madeessee jira jedhan dubbi himaan kun. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaatti ammoo mooraa loltoota mootummaa irratti haleellaan banamnaan loltoonni mootummaa baqatanii jiru jedhame. Aanaa Meettaa Walqixxee Minaaree fi Eela gidduutti haleellaa banameen konkolaataan paatrooliin tokko wayichaa barbadaa'u meeshaaleen waraanaa hedduunis booji'amanii jiru jedhan Odaa Tarbii. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaalee Dirree Muka Xurrii jedhamutti humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bahan irraa meeshaaleen waraanaa hedduun booji'amuu dubbi himaan kun ibsanii jiru. Gama biraatiin zoonii kibbaattis Cibrawwan Odaa Doolaa fi Laga Dambiitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachuutu dhagahamee jira. Odaa Tarbii akka jedhanitti Cibraan Odaa Doolaa godina Gujii Bahaa Nawaadaraa bakka addaa Xiyyaaraa jedhamutti loltoota mootummaa waliin wal waraanee loltoota bilisiginnaa 33 ajjeesee 19 madeessee jira. Guyyuma sana ganda Sokoraa jedhamuttis lolaa adeemsifameen loltoonni mootummaa 6 ajjeefamanii 10 ammoo madaa'uu eeranii jiru. Tarkaanfii biraa Cibraan Odaa Doolaa gidduu kana magaalaa Doolaa fi Waadaraatti fudhateen loltoonni mootummaa 8 ajjeefamanii 14 madaa'anii jiru jedhan. Cibraanii Laga Dambii ammoo aanaa Sabbaa Booruu bakka Carrii Baqaqaa jedhamutti loltoota mootummaa 8 akka ajjeesee fi 12 akka madeesse dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii beeksisanii jiru. Injifannoo WBO'n gonfadhe jedhe kana ilaalchisuun mootummaan waan jedhe hin qabu. Oduudhuma walqabatuun olollee gareen bilisiginnaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee afarsu dhugaarraa kan fagaatedha jedhan jiraattonni. Tibbana godinaalee Salaalee fi Horroo Guduruu Wallaggaatti miseensonni waraanichaa dhibbootaan lakkaawaman tumsa abbootii gadaatiin harka kennatan jedhamuun miidiyaalee mootummaa irratti hafarfamaa jira. Dubbiin kun dubbii sobaa akka ta'e ammoo OMN hawaasaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa qulqulleeffachuuf danda'ee jira. Abrahaam Birruu guutuu oduu kanaa akkattaa nutti qopheesseera. Salaalee aanaa warra jaarsoo dabalatee aanaalee 5 keessaa Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa Abee Dongoroo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo walumatti 326 guyyoota darbanitti harka kennatan jedhu miidiyaaleen mootummaa. Akka gabaasa miidiyaalee akka OBN'tti warri kun dhiibbaa abbootii gadaa fi manguddoota biyyaatiin harka kennatan. Salaalee aanaa warra jaarsoo qofatti OBN akka jedhutti miseensonni waraanichaa 190 ta'an qawwee 30 waliin harka kennatan. OMN dhimma kana qulqulleeffachuuf gara jiraattota naannichaa fi qondaalota waraanaatti bilbilee jira. Akka isaan jedhanitti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan hin jiran. Gareen bilisiginnaa olola dhugaarraa fagaatee fi hin fakkaanne tamsaasaa kan jiru dirree waraanaatti waan of galuu dadhabee fi namoonni harka kennatan jedhamanii miidiyaan mul'atan hidhannoo fi sansaki isaanii waraana keenyan walitti dhufuu jedhu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo OMN wajjin turtii godhan. Warra jabballee ta'anii uummata ta'anii qawwee dubbatti hidhatanii jiranii namoota sanaa abatanii namoota humnaan jechuudha. Isaanuma waan harka kennatanii bakkeessanii hundi dhumatee waraana bilisummaa Oromoo namni takkayyuu namni harka kennatee jiru. Harka kennachuu hafuuti dhuma taa'ee iyyuu harka kennachuun barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo fakkiisa malee. Yeroo akkasii waan isaan ofuu barbaadanii fi duulli isaanii Oromiyaa irratti labsanii jiran kun gara xumuraarra waan jiraniif yeroo ammaa kana bakki garagaraatti duulli isaanii waan fashaleef waan duula amma gaggeessan kanaaf injifannoo argatanii wayii bakkeessanii akkololaatti itti fayyadamuuf yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo kaan Finfinneerraa kaan biyyaa baheeraa
Aadi bokunoo gootine irraa jedhanii dhiyeessuudhaaf oololaaf fayyadamu malee waan kun kanaaf jechuudha. Mallattoo kufaatii isaanii jajjabeessuuf. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo ammayyaa fi mata mataan kan qabatan yoo ta'u, hidhannoon warri harka kennatan jedhamanii immoo boodattafaa fi baay'ina warra harka kennataniitii gadi. Kun humna waraana keenyaa salphisanii ilaaluu irraa maddaa jedha qondaalli waraana bilisummaa Oromoo. Faallaa kanaa waraanni isaanii bakkeewwan garaagaraatti humna haaraa dabalachaa injifannoo galmeessaa akka jiru dubbata namni kun. Opereeshinii tibbana godhameen waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo ta'uu hin dandeenye irraan geenyee jedhan. Hoogganaa ittaanaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu dubbii Koloneel Abbabaa Garasuu irratti yaada kan kenne qondaalli waraana bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa 9 miti funyaan Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee dabalatee bakkeewwan to'ate qabaachuu himee jira. Garooduu keenyatti aanutti wayitaa ceenu poolisiin federaalaa dhimma Koloneel Gammachuu ayyaana irratti deebii mana murtiif kenneen Koloneel Gammachuu koomishiniin poolisii Oromiyaa waan deebisee nurraa fudhachuu dideef tursiifne malee waan ittiin isaa shakkinee hin qabnu jedhe. Caamsaa 19 bara 2022 jechuunis guyyaa kaleessaa mana murtii jibbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaatti manni murtii dhimma qondaala olaanaa baa'oo Koloneel Gammachuu ayyaanaa ilaaluuf taa'ee ture. Dhaddacha kanarratti ajaja beellamoota darbaniin kennametu ilaalame. Poolisiin federaalaa sababa ajaja mana murtii diduudhaan Koloneel Gammachuu ayyaanaa hanga yoonaa hidheef deebii akka laatuu fi abbaan alangaas galmee cufsiisuun hidhamaa siyaasaa kana maaliif hiiksisuu akka dadhabee ilaalchisee deebii dhagahuuf kaleessatti beellamee ture. Bu'uuruma kanaan poolisiin federaalaa dhihaachuun deebii yeroo kennutti Koloneel Gammachuu adaraan waan isaan bira kaa'ameef hidhee jiraachuu ibse. Kana daraan isa bira kaa'ate ammoo koomishiniin poolisii Oromiyaa akka ta'e Koloneel Gammachuu deebisee akka fudhatuuf xalayaan gaafatus deebii akka hin argatin ibsee jira. Hidhamaa kana gara Oromiyaatti geessus nama isarraa fuudhu akka dhabe mana murtichaaf ibse poolisiin federaalaa. Abbaan alangaa federaalaas himannoo Koloneel Gammachuu irratti banu akka hin qabne ibsuudhaan Koloneel akka hiikamaniif yeroo adda addaatti poolisii gaafachaa akka ture hime. Koloneel Gammachuu ayyaanaa gama isaatiin deebiin abbaa alangaa fi poolisii federaalaa dhugaa akka hin taane ibsanii gaafan hidhame qaamoleen kunniin walumaan ta'uun hidhanii jechuun yaada isaanii kennan. Deebii bitaa fi mirgaa kan dhaggeeffate manni murtii jibbaataa federaalaa kunis poolisiin Oromiyaa qaamaan dhihaatee dhimmicha irratti deebii akka kennuuf beellama itti aanu caamsaa 23 bara 2022tti bulfatee jira. Koloneel Gammachuu ayyaanaa fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduun badii tokko malee manneen hidhaa garaagaraatti itti fufiinsaan dararamaa jiru. Isaan kanaan alattis dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa bilisiginnaatti itti fufiinsaan hiraarfamaa jiraachuun ni beekama. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi gurmuun Baaldiraas manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessaa mallattoon Oromummaa jiraachuu hin qabu jechuun hokkara uumuu itti fufanii jiru. Barjawwan afaan Oromootiin barraa'an caccabsuu, alaabaa buusuu fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef danquun gochoota finxaaleeyyiin Amaaraa alaa fi keessaa ol ijaaruun manneen barnootaa keessatti raawwataa jiran wayichaa ta'u. Gochichi gara walitti bu'iinsaatti ce'uu akka malu barsiisonni OMN'f yaada kennan ibsanii jiru. Gochoonni kunniin wayitaa raawwatamanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammas callisaan ilaaluu filatee jira. Bal'inaan isinitti himna. Finxaaleeyyiin Amaaraa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti hokkara uumuuf sochii tibbana keessaa fi alaan wal ijaaranii eegalan itti fufanii hojii baruu fi barsiisuu gufachiisaa jiraachuu barsiisonnii fi maatiin barattootaa OMN'f yaada kennan himan. Adeemsi kun ilaalcha jibba Oromummaa finxaaleeyyii Amaaraa biraa mul'atu bu'uuraa godhachuun kan eegalame wayichaa ta'u dhaabolee ilaalcha kana tarkaanfachiisan kanneen akka Baaldiraasiin xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessa kan dhaabbannee fi faaruun Oromiyaa akka hin
faarfatamne barjaan barreeffama qubee afaan Oromoo ofirraa qabus akka hin dhaabamneef bifa duulaatiin sochiitti kan jiran gareen finxaalayyaa Amaaraa kun guyyaa kaleessaa mana barnootaa Kolfee sadarkaa lammaffaa keessatti jeequmsa kaasuun barnoonni akka addaan citu taasisaniiru. Alaabaa buusanii ciruun barsiisotatti dhagaa guuruu fi dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun gochoota humnoonni keessaa fi alaan wal ijaaran kunneen mana barumsichaa keessatti raawwatanidha jedhu barsiisaan mana barumsichaatii dubbif. የኦሮሚያ ባንዲራ ይቆማል ያይተከልም jedhanii waan akkasii jalqabanii kanarraa dareen hundumtuu iyyuu jalqabnaan nuyi gadibaanee yoo baanu dhaqanii gara boollichaa alaabaa dhaabuudhaan qotame kana dhaqanii boolla sana duuchuu sibiila alaabichi ittiin hojjetamuudhaaf jedhe sibiila sana kuffisanii jajjallisuu waan kana dhagaa barsiisuutti darbachuu poolisootaa fi ol seenanii tasgabbeessuudhaaf jedhanitti illee dhagaa guuranii alaabaa sakan federaalaallee buusanii kukkutanii tuubaatanii olii gadee fi guddoo kookabiin istaariin iddoo irra jirtu sana iddoo sana jamarmaranii qabaniitu diimaa magariisa daarungaa deebisaa qe'ii sana isa qofaa argisiisaa olii gadee siigaa turanii. Gochicha duuba barsiisota dabalatee qaamni barattoota sochii kanaaf qindeessu jiraachuu